kana nyaataarta wallahi. Ani yoo rakkate si hojii dhaabadde yaas waa guddaa. Abaa afaan maal bood? Afaan maal natti bood? Waan jiru natti. Ibsa maal godhan? Kabajaa laal kabajaa bisi garaa qaban. Ibsa si wajjin jiru qaban. Wajjin Ibsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota kiyyaa baga jiraattan. Hayyee har'a mana saahiba kiyyaatiin jira. Kunoo guyyaa 3 guyyaa 4 torbaan ga'uuf hin deema kunoo egaa manatti hin galini ilmaatti yaallee nagarree haadha manaattis hafuura isiin dhageenye gara isiin deemte nagarree duraan bakki isiin deemtu bakka taa'anii takka wallollee isin beeynu manaayis baatee hin beeytu amma garuu homa baatee almuhim ammaan tanaan inshallah rabbi abdilleen guyyaa 3 wal nagarree kunoo agammatti gara kutee nagarree akkasi amma reefun tana bakka takkaa dhufe sitti qishu boqonnaa fudhadhe jeetanii kanaaf mataa tokkollee na dhukkuba haaraatti jira waan ta'eef torbaan tokko ilmaan ofii osoo hin argin hagammatti ture hagam takka akka namatti ulfaatu laalaga isin immoo warri maatii qabu ni beektan jedheetiin abdii qaba kanaaf hordoftoota biyya amma hordofni inshallah kayetiin deema barbaada deemutti jira abdillee nagarree waan maaliif namni aari tokko beeyta yaan illee jalaa bada dhugaa homaa hedduu haara keessa jira mataa tokko nalkoo akka malee beeytanii innaa akkasitti maal tasaa kana hello kam nagaa hayya hayya gafuru maal qabtan eegu babaktabati يعني سبرا سنفنا من هذه مبارك ها مال ما يرد بي ليش أبديني مو مالتي هنجت يا كي مالي تو إنما نبغاربي ها si osama ta'e osano le nyaate dhugumu si abdi man sai bakiya kanam kef si bo malet si abdi mamo jettere hagam takka dhuga walli tu qabata mamo lala horgotu te agartani abbo simal namnumma maka abdi koni anu magana yar mo hondaw namnumma maka abdi kana iruma fagatu kana goto na dagaga abdi akara na gote yoro murasa boda na ikada wana ni sabudu ta bilbine jame achitti mo kulfi wali chafsina jedeni akasitti yame inshallah wani sagodu na hobatta na argitani argufte sanille nagatta goto sì vecchio lignaccio con tunnelle di nama leni giusteo e ogni singole me wana besti ujare netto jechu wana kam jero jesi ati bar sai baki ya wanda jero sto kan ju munda yu wangara kiya wansi jechu man si do jete adu la atamma biasati ani kun immoo akkam baay'een dabulu jirtu argiteerta ati immoo faa jettee zanaa minaamin jettee qulqulluuftee akka obboleessi kan kee ta'ala daalachadhee akka harree fakkaatu kan alatti ilmaan tiyya guyyaa meeqana gadi torbaan goofi kunooyi ammallee miirri deeggaddaa si keessaa baane si baraan kasan jechaa jiru baramu miira maaltu na keessa baat nama gammachuu qabutu bara miira keessaa ba'a an bar gammachuu ilmaan tiyya nagarre mana kiyyatti hin galle egaa bakka yoo fi jedhee itti sutanitti hanqatti jira akkasi jarjaree gaafa deeggaddallee akkanumatti jarjartee bakka an deemnee saayiboota bira dhaynee an dhibee wayiitiif baay'aachi
beeyi. Dhimmaaf bahee siin jedhee dhimma sana immoo har'a fixadhee har'a immoo naadhaan waltee dhufe wal argineenni. Giddaa jaahiliyyummaa kiyyaa baadheera bombaan. Hin banne. Kanaa olaan sinnaan cire Sinnaan cire gahe. Egaa yoo gaddaa jaahiliyyummaadhaa waan kana caalu ka beektu taate sigaleemi abbaa si dhalche jettee hin gaafatu dandeenye giddaa jaahiliyyummaa. Moo hiriyyummaa yoo kana caalu boonoo tokko taate jechuudha. Abbaan jangan kabritti dhaqee gaafadhu sunta natti hin qabu hojii dheedhee gaafatu. Kamaaf harma garuu ani wanni siin jechaa jiru wanni quba qabdu yoo jiraate natti ni siin jechaa jiru. Please abdi ani immoo ani kun nama kanas hin tuqu nama kanatti dhiyaachuu nama kana karaan taa'ee dhiyaachuu barbaada. Oo jechuun bakka ishii kanaa ol maal ishii ta'u? Maal ishii ta'u? Si gargaaree uffatallee sii fide. Mee kanaa ol maal ishii ta'u? Manaa si ari'anee si wajji deeme ayyaan sii kadhadhe sii jedhee saree hanqadhe. Kanaa ol maal akkasii ta'u barbaada? Akkasii miti. Waan jiru. Wanti jiru. Waan akka istee jiraatu. Waan akkamitti? Jechuun waan akka. Haadhaan baala quba qabda boonga. Jaartii ta'e kaati quba hin qabne isa quba qaba. Gaafachuu naaf itti ittisa guyyaa sana baay'ee rakkoo addaa hin rakkoo akka. Wanni akkamsi? Natti misi jedhamee ani karaa nagaatti kun ajaa'iba. Yoo na waasi gaafadhu hin lolin. Yoo na waasi gaafadhu hin lolin. Sirnaan natti waan asii si gaafachaa jiru. Waan dhooshitee jira natti hima. Yoo waasi gaafadhu. Nan gaafadhu. Oo yaati mubaarak jaartii ta'e deemoo jaartii ta'e. Jaartii ta'e hundee qaba. Jaartii ta'e kaatiin beekna neessa dhibee. Aartee ishiin baatee irratti saayibanii. Ani immoo si jedhee bara ayyaan biratti saree ta'ee jira. Maal taate sirrii? Saree ta'uu barsi saree ta'uu anaatu hundaa'uun ana bara. Katuma ta'uu mallee ana. Kaan rabsamii sana bayi mana kanaa kan jedhamellee. Na dhagaye ani miira keessa jirta jedhee callisee malee dhalaadhaa jettee yeroo ati akkasitti miila lafarra deemtee jilbiibbiidhaan kadhattu san dhiirummaa keenya nu qaanfachiifte. Ani yoo sanillee dhagaye ani yoo sanillee badii kaballeessa. Osoo eessiinoo ishii jette waan tokko. Haasaa ismaani. Lolaa jirta? Na dhagaye sin jecha. Lolaa jirta? Na dhagaye amma waan sin jedha. Ani isinillee wanni kabajaan gad jedhee dhiirota gaafadheef dhalaadhaa isiin tuni. Dhalaan haadha teenya obboleettii teenya miidhama dhalaan fedhi siigalee ishii kana immoo itti balleessan jira firaankii nan dalagu suni yoo badii ta'u ta'e badii jedhee hin jedhee badii sana dhiifama gaafachuu dhabe dhiifama isin didamee akkasii waliin tumannee bare waliin arrabsamnee bare ati kanaafuu magaalaa maal sii taanee ergaa arrabsame eega guyyaa sanarraa asii eessa turtee gammattee jechuun ati kana qorattuuf barate nan dhalchine sin jedhee barreessiti bakka fedhe yoo deeme ati nammaa multu sii jedhee biyya kana hin dhufne sii jedhee hin jiraadhu bakka fedhe deema bakka deemu yoo udaanillee sitti himuu qabachuudha. Maal taate? Abdi wanti jechaa jiru ani ammallee tasgabbiidhaan si dubbisaa loonii jirtaati si galee waan dhageessee jira waan jiru jira si biraa'ee natti himtamoo hin himtuutti. Ibsaan dhageetta hiriyyummaan keenya yoo shakkii akkanaa ati na qoxaxxaru Minami si goonsise gartee miti? Aboo bakka feete deemiti bakka feete galii kottu aannan sanii kas qorachaa jiru sanii miti. Ree nama ati argitee rakkoo biyyaa waan keessa jiru sana agarte osoo sana agartu guyyaa sadii maal eessa gubde eessa jirta naan jettee. Duuba rakkoo ta'e abbi sitti anas si bilbilee se'ame bara. Naas si bilbilee se'ame bara amma. Dhufuus hin barbaanne tureeti. Anu himati waan jiru natti hin ta'uu hin turu. Sila waan jiru. Rakkoo jiru natti rakkoo jiru. Sila rakkoon jirtu sun maa inni waan kana jedhi na jala qabi kaa rakkoo sana. Waan qofa qabdi. Kan barnaa ajaa'ibu jirta. Camaan taasise. Waan na dho'isitee jira please. Ani waan na shakkaa jiru gartee miti. Sila maasanii jiran wallaahi. Maal taasise jedhe? Ragaa jira. Waa balleessee jirta. Ragaa jira. Ragaa maali? Abdi natti hin ta'u. Ragaan maaliisi? Abdi please sirnaas gaafachaa waan jiru maaf na gandaatu. Garaadha nyaataa jirtu wallaahi. Ani yeroo ati rakkate si hojii dhaabadhe biyaansi waa guddaa. Aboo afaan himee boota. Afaan himee natti himu. Waan jiru natti himu. Ibsaa. Ibsaa maal godhaa? Kabajaa laal kabajaa si godhaa yookaan. Ibsaa si waliin jiru of kabaji. Waan jiru natti himu. Ibsaa. Hin himta waan. Mana kee dhufee of kabaji si mee jira. Mana kee dhufuu beek.
Saree dhuma na ofiitti nama nyaatu. Ninta. Ibsa fayyadam deesse. Ini kamu itu sih jadi kan? Ibsa. Ibsa makan. Ibsa. 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 Fayyadam kamu. Mana saya? Ini tuh. Ibsa. Wah, besok aku kesal sini. Ini kamu itu re. Wana dia tak kalian juru Ibsa. Itu. Bah, kabaja. Awang kaduran itu na gashi. Ibsa tahu. Tahu lagi Ibsa. Ibsa harus tukar tu baik. Ibsa. Ibsa tahu. Tahu lagi enggak bisa. Baik enggak bisa Ibsa. Tahu. Betul. Tahu enggak bisa Ibsa. Betul. Ibsa. Betul re. Ada kan nak buat ini cuma aja tu lupus. Ibsa yang lupus bawa ini. Aku mana apa? Ini kita saya ini lupus bawa semua. Arbutis. Ini tuh. Kau jambe itu orang mati. Nama kau jambe. Kuna naraga. Nama kau jambe. Ini kau jambe. Kuna naraga. Kau jambe itu tu orang mati. Naraga tu agak. Kunyana. Kunyana. Nani sih kunyana? Apa kalau apa mati kakaknya tu kakak. Ibsa sih ini je. Ibsa tahu. Ibsa semua apa nak kita awak lagi. Imar kata singgah dia baru agak keluar lupus kesal buat Ibsa. Kian. Aku boleh. Tahu Ibsa. Ini tahu. Ini tahu mana kan? Ibsa of kabaj. Ini tahu mana? Of kabaj Ibsa. Ini tuh. Si kabaj jira of kabaj Ini Ibsa. tahu ini. Ini tahu. Kabaj di nanti kita kasih gara kita kok. Ini naga. Ini Yal, duram. yo kalbi ka batte karte ni ara lubu na bas. Yo kalbi ka batte ara lubu na bas kana mi titir nanga tu. Wallahi ara lubu si basa kita. Ini tahu. Barsin jare. Ini tahu. Yo kana jes. Lah ini tahu nih. Wanna ni seti mutakan juru. Kunyana. Dua gara-gara dua tu ngerti tadi. Kunyana naraga. Fetu ajes. Lah kunyana. Apo kana kakali ngadu kana cina lagati. Apa? Iya. Yo kana jes mana mutakan fit. Wanna tak namanya tu kumar tu refa bet. Refa betat. Ina kita Ibsa. Dua lubu si basu ba Ibsa. Ada ule na nata sarara tu. Ina kita sinja refa Ibsa. Lambe ini ati ko. Rasas mata ke si basa. Bar sinja rasas. Devi sinja bakat. Bar sinja rasas ma yasta bidayu. Eti bulu man alam manasi wa zarat. Naman alam manasi wa zarat Ibsa. Umatakam fi dudu. La tu de mali gote umatakam fi. Digare. Ini mah dia masih habis sana. Bar. Nama ke. Si. Si orang. Ya. Itu betul. Ibsa ta isi ngai ta. Itu betul. Tai. Tai Ibsa. Ibsa tai. Tai. Tai singgri tai Ibsa. Ini kamu nih. Nah ini kamu nih tuh. Abdi ini kamu nih. Wana ni bakal aja. Wana ni bakal aja Ibsa. Ini sinja cai. Udah kita nih. Amma Allah. Wanda kayu. Ibsa. Hada ikan aja mana. Akhirnya nak bote. Akhirnya nak bote. Akhirnya nak bote wah. Wana tak itu suatu kata ni. Mama ni kayak aku. Karena kau tahu. Ina kita. Irabe dulu. Mati ya tabe mo. Yo di rumah ko bangun mati banget. Mana kita yang mengale? Mati ya Oh, tabe. ya tahu. Nah, Ina kita. ini kamu nih. Ina kita. Mtai ni atu yo. Lama mati suara kasih dia mau. Ini mta wala. Ambo, udah. Ini mta. Kulo. Nah, Ini mta kakak. Ini bagi lo. Akak tu. Dia nak ni. Cinta dulu. Atau you mau kerja di sini? Coba kau,
Gartemi. Harija. Awasi bapi sini. Bisa. Ayan. Sito apa? Sito apa ya? Kau akan disimpan dulu. Mau ini kita? Kau. Kelima terkebas ini. Apa masih kau dengar ket? Masalah. Apa udah terkembang itu tamam? Kelima. Ini.